kootan isinii wajjin jira malee bakka bu'ee yookaan immoo masuulinnaa fudhee waa wakka'ee waa farramee fudhee waan tokko godhaa hin jiru. Kanarraan qabu kun waan biraa akkasitti fakkaanne gargaarsuma malee gargaarsuma isin gargaaru malee karaan itti walitti dhufu tokko hin qabu. Abibi hubadhu sirriitti dubbii kana waan asitti mukana laan. Wama tokko waan itti walitti na fidu tokko hin jiru la. Akkana nuti deemu yattiisan. Wanti sun suuraa san garaa kee keessa ilaaluu natti tolu dhabeennan dileeti godhe kun akkana gurraachattee gubattee ilaalu. Goddee akkanatti haftee duutee illee duuna jiraattee illee jiraanne ijumaa diibicha tokkana gubbaa kanarraa akkana dhaabata kun akkanatti. Akkasin nuti de abbaan Abu Daawud jedhama namichi sun akkasin nuti de. Akkasitti haftee haadhatii biyya nyaata. Carraa kennallee kana godhee rabbumatu beeka wallahi inshallah. Suudiidha. Dubbadhu maal jettaati? Birriin na nyaata jettaasi? Birrii hawaalaa na nyaatee kun hojjaa lammaffaa keessa hojjaa lammaffaa fixutti jira. Odumaan hin galchaa naan jedhu kun guyyaa guyyaatti osoo maadaa barsuu amma deebi'ee bilbilas na jalaan kaasuu waa takka na jalaa hin deebisuu itti barreessaa sagalee itti ergaa immoo waa takka hin dubbatu. Nunni. Yooma Saadam jedhama maqaan isaa Saadam jedhama. Saadam. Ati tasila wasaappiidhaan sagalee naa qabdee reengatta. Sagalee sii qabee ture sittillee dawwaleetiin ture narraan kaafne. Birrii meeqa si nyaata? Birrii diraama 2,500 harka ani itti kennee kuma mi'atti hiriyaa xiyyaaraa liqeeffadheetiin kuma isii irraa naa fuudhee olluma kiyya jirti birrii kuma isii irraa fuudhee 2,500 asii fuudhee 3,500 ammoo Suudii irraa irratti ergamte ID isaa irratti. Eessaatti kenne? Kuma lama Dubaayitti kenne. 2,500 diraama Dubaayitti asitti kenne. 2,500 diraama Dubaayitti. Hayyee Suudii. Suudii 3,000 fi birriin 500 irratti ergamtee 3,000 fi 500 Suudii moo Dubaayi? 3,500 Dubaayi ta Suudiiti. Ta akkaawuntii isaa irratti galte. Itoo Dubaayitti deebite meeqa taate? Tokko mobaayil gada. Dubaayitti 3,000 fi birrii 300 taate. Birrii 300 taate. 5,000 jechuudha? 5,000 birrii 800. 5,800 dirhama jecha. Ta Dubaayii ergite suni tani Suudii ergite sani mucattiin achitti madaamiin hedduu takka cinqitii osuma akkasii cinqitu abbaan isii jala amrii ta'ee abbaa kiyya jiraa biraa bahee dhabee sadaqaa abbaa kiyyaa keessa na haa ooltu jettee birrii 3,500 achi ergite. Asitti birrii sadaqaadhaaf ergamte karatti nyaatee amma kun jimaata dheengaddaa kana dabale sadaqaan abbaa osoo itti boonu osoo kadhannuu haqayatiimaa nyaatte. Sadaqaaf ergattee guyyaa sadaqaa sanirra duma kadhannu suma kadhannu walumaa galatti dhooggatee kun waa gadhaatitti amma waa takka nu jalaa hin dubbatu. Barreeffama keenya laalaa cadhisaa imimmaa mucattiin achitti ka dubbattu kan asitti dubbadhu wanta kan deebisamu. Gaafa tokko dandeenye. Dubaayin keessa chaarjaa jiraataa guyyaa tokko Mubaarakitti mannee jennaaniin mee Mubaarakis itti mattan dhufee nurraa fuudhu maalumtis miidiyaa irra baatanii mattaniif jedhee lolee. Taata Dubaay keessa chaarjaa jiraata. Ati eenyutu itti si fidesi? Birrii duraaniin ijoollee marraa ergatutu nagaumaan erganarraallee yeroo duraanii tokko fuudheetumaan naa ergee ture deebee waan kama boodaa kana nyaate ijoollee irraan ergatu na kenne lakkoofsa ijoollee wajjin barannu irraa fuudhee. Ijoolleen irraa ergachuu ati maal irraa? Nagaumaan. Anumarraayyuu irraa fuudhee birrii 7,000 naa ergee ture anaa fi mucattii amma irraa fuudhan irraallee waliin ulachuu. Kana haga sirraa fuudhe jeemee? Kan ergee ture. Fiigi qeerroo. Kana ta dhoggate kanarraa fuudhee ji'a lamaa fixuuf jira kunoo ji'a 12ffaa bulii 6tti narraa fuudhe. Suudii irraatti dhufte illee ji'a 12ffaa bulii 10tti dhufte. Haya, laa cosa sana kenna.
lakkoofsa WhatsApp irraan share sii godha waan hundaa'u Asin natti akkaawuntii isaallee share naa gootaa miti inni bas ni mallas asin na himi lakkoofsa asin. okay qoy baasee sii hima tayyib. Lakkoofsa hedduu fayyadamaa lakkoofsa keessa sii himeetiin jedha kaa WhatsApp illee lama fayyadama. Birri lachuu harka itti birri Dubaay malee taa walii harka dhufee sirraa fuudhee jechuudha. Ta Dubaay 2500 harkatti fuudhe diraama 2500 birrii sirraa fuudhee ati nama turraan erga ibsitti fidan malee waan yookaan maatii isaa zarii isaa faamilii isaa wanni tokko waan ati beektu. waan beeku hin qabu. Goobas. Waan irraa beeku hin qabu. Yaa bareeda gooti. Namni akka kan keetiin waa baay'atu. Haaya lakkoofsa isaa as kenna. Lakkoofsa duwwaa 5 Duwwaa 5 ayyee. 28 Duwwaa 5 28 50 50 63 55 kan lammataallee lama ID jetti ijoolleen koomentii jedhatti nama tutti fida jira namaan taatan isa suuraa ID isaaf gammada suuraa ID illee qabu paaspoortii illee kan erga waan hundaayyuu sheersii godha himoorraan as dee WhatsApp irraan paasapoortii isaatiif ID isaan qabdaati. kabirrii suudii irraa irratti galchaniin isaatu nutti ergee yennaan itti warra suudiitii erginee irra galchan. Taada ati mana kafiilaa jirta moo ala jirta? Aan kafiilaan jiru warraa jira. Ayidiin qabu. Saadam. Saadam Amaan Abduu jedha ayidii isaa irratti maqaan isaa. Amma sheersii godha WhatsApp irraan. Araba mana arabaa jirtaa mi ammaafati? Manuma arabaa jira yaan. Araba bira jirtan ammaaf hin himatin akkana mallaqa akkana kanarraa fuudhe gitti. Arabtiin durumaan birrii hawaalaa ergan kana hin barbaaddu isiin jalqabuma yoo birriin kan kee bade ittiin gaafatamate dura ofii naa ergitee yoo turte deebitee anas keessa ergootee ofiillee erguu. Gogaziidha. Arabni of beetti kennuuf hin beeku namni. Arabni hagan of beetti. Lakkoofsi isaa waa takka hojjetu kan kana kennate. Mee kanallee qabadhu kaa lama. Duwwaa 528 kunillee. Rabbi duwwaa taatanii hafta warri biyyaa. Sagal torba tokko hayyee. 28 25 Koodii hojjemaatti kan jettan koodii warra Dubaay inni beekna gaash maal taatanis. Takka birrii ji'a 8 hojjette bakka takka walitti qabdee itti kennitee mucaa hin beekneedhi. Hiriyyittiin maan isii mallaqa haala bareedaan ergan jedhan jettee fuutee itti ergitee mallaqa sa'aatii mallaqa san fuudhee akkana biraa achi deebi'ee irraa deebi'ee assalaamu alaikum hin jenneedhi. Isaan beektu waa takka hin beektu. Dallaa madaamii jalaan hiixattee itti kennite keessatti kakkaatee awwaara kaasee gurbichi. Lakkoofsa warra Dubaayii wallaalla jettaniiti. Hayyee meeqa jetta 28 meeqa? 28 28 87 97. Lakkoofsa jala kanatti hin barreessine haanni muka nyaatta. Tiktookiin irraa itti baddaati. Waan takka naan gootani waan tiktookiin kiyya naa godhu naan gootan. Osoo akka gootan hudduusi waliin qadaadee taa'e kana geemii kiyya taphadheeti silaa eessa jira. Safara mana inni galuun beektaati. Ani maalittiin beekan bakki ani jiruu fi bakki inni jiru addaan eessa uwwisa beeka.
Garuu ustaazii Abduu eenyu ustaazii Ahmadi gaafa birrii mucattii takka akkanumatti mana mubaarakiititti fidanii achitti irraa fuudhanii fi irraa haasaa turaniiti manuma isaaniitti dhaqanii irraa fuudhan ustaaz Ahmadi chaarjaa keessatti. Itti mattee Azaamatitti. Mucattii yeroo jedhan takka ta'anii yaadattan asirratti guyyaa durraa haasaa turanii. Naam 23 ji'a biitoon illee kan jiru. Ustaaz Ahmadii himattee ati? Ustaaz Ahmad ammoo as keessa nu warri Dubaayin keessa jirru homaa godhuu hin dandeenyu warra gara biraa keessa jirutti maddaadhaan. Uummanni Dubaayin Ati suuraa isaa kana wajjin kan WhatsApp hin argite kana qofa qabdaa? Suuraa isaa hedduu isaati kanneen himamu TikTok isaa jalaa gadi buuse kanneen illee haadha manaa waliin inni jiru sanillee sansii ergee jira argite. TikTok isaa ni qabdaa? Ati nahin TikTok isaa maqaa bituunis. TikTok isaa Ingiliffaan barreeffatee jira ta'e. Sheersii jedhama. TikTok isaa sheersii godheetiin jedha wanni fooloo naa deebisi. Maqaa isaa Ingiliffaan barreeffatee jira TikTok. Ingiliffa beekaa iyyuu akkasittuu. Rabbi sitti hafe. TikTok isaa sheer naa godhe ishee gabu'e. Qoy qabraatiin sheersii sa'aatiin ilaali. Lakkoofsi isaa yoo daarektii taate daarektii Allahu alami malee waan achi duuba gara tokko wanni takka hin hojjetu lakkoofsa tan mana kennite. WhatsApp isaa siin baane lachuu WhatsApp hin hojjetu. WhatsApp naa bahe ka duraa WhatsApp hin qabu ka amma WhatsApp naa bahe irra hin jiru. Lachuun qaba. Lachiinuun dubbata kanaan yeroo isin jala kanaan biizii ta'u kanaan dubbisaa jedhee yeroo birrii guutusan akkasii nutti kenna. Amma waan gara lachiinutti barreessinu laalaatuma cal'isa. Irra hin jiru kun suuraa siisii irraa qaba. Tokko isa. Tokko immoo suuraa ofii irra kaatee kan duraan inni kennisan suuraa ofii irra kaatee jira ofii fi qariyyaa ofii wayii makiinaa keessa taa'aniiran. No, irra hin jiru. WhatsApp gadhiisee jira jedha kun. Halkaniif irraa baheera malee wanniidha. Irra hin seena. Irra shismaan irra hin jiru jedha kun wannaan. Qoy wannaan biitoon hin qabu kaas biitoon. Biitoon amma booda na kennite kuma biitoon kuma 23 irraa bahee jira kan mana kennite. Kaaniin ammoo hin qabu iyyuu na seeyyuu. Tokkochaan ammoo imoon illee hin qabaa imoon garuu imoo isaa irratti baheera ani imoon dubbisee hin beeku WhatsApp maan itti anaasa.